mirgaa bitaa fagoo dhiyoollee warri qoommiteen caqasuu jirtan cuftummaa hiyooyya hoolii waariin teessan nagaa tun qoommiteen taboorana giloobal miidiyaa tagam Itoophiyaa irrasanii dhiyaattu. Akkeen Itoophiyaa guyyaan argurraan dhal 19 gan 2018 annami oduu biyya guddisan buusu jirleello molu jaataniiti hoolii waarii mirgaaf bitaa ta duuniyaa balloosanii dhiyeessinaa itti dhiyaadda akka xumur oduu teennan waliin turasaniin jennu. Oduu jalqabaatiin ministeerri barnoota Itoophiyaa haala baruuf barsiisuu walqabatee murtee akka dabarsee jira. Murtee jalqabaatiin qormaati biyyoolessota 12 ganna kanaa guutumatti karaa onlaayinii qofaan akka kennamu ibsee jira. Qormaatichi karaa onlaayinii qof kennuu fi fuula barattoonni qormaata itti fudhattuu fi wantoota barbaachisu guututti akka jiran dubbatanii jiru. Barattoonni qormaata moodala fudhachuu fi shaakaluun dandeettii qormaata onlaayinaa fudhachuuf akka argatanii fi irratti hojjetamaa jira jedhan. Nami cuftinuu barsiisoti maatii fi uummatillee barattoota jajjabeessuu qaban kan jedhan yoo ta'u. Akka Oromiyaatti ganna kanaa barattooti 100 fi 90 ol ta'utu qormaata biyyoolessaa 12 fudhataa jedhan. Murtee lammeessoon qormaanni ba'umsaa yookaan exit exaamii fi eebbitii barattoota ganna 2018 filannoo duuba akka ta'e murtaa'ee jira. Barattoonni hundinuu filannoo biyyoolessaa caamsa 24 ganna 2018 geggeeffamu. Filachuuf gar maatii isaanii galtee eegi filatteen duuba deebi'anii barumsa isaanii akka itti fufan ministeerri barnootaa fi boordii filannoo murteessee jira. Kanaafuu sodaa wanti hundinuu filannoo dur xumuram jedhame kan ture hafee barattoonni tasgabbaanii barnoota isaanii fi qophii itti fufaa akka taasisan dhaamanii jiru. Murteen ministeera barnoota sadeessoon qormaanni madaalli gamsogummaa barsiisota hangan 2018 gaaf bitootes 28 kan 2018 onlaayinii akka kennamu mirkanaa'ee jira. Qormaata kanaa barsiisotaaf hooggantoonni dhaabbilee barnootaallee fudhatanii jedhan. Oduu itti aantu faawundeeshinii shalaqa jaatanii alii godin boorana diriyaa bal'ootu horgeggeesse. Kalee faawundeeshiniin jaatanii alii horgudda diriyaa bal'oo keessa qopheessee uummata waliin waan akka irraan mari'achaa oole. Horii kun sirkaal jaarsi biyya bakboot dubartoota ogeeyyiif mootummaa naannoo walitti fidee finni uummata horsiisee bulaa finni marra bisaaniif itti fufiinsi qabeenya uumama irratti marii bal'aa geggeessuun xumurame. Haayoon kor kanaaf finni uummata horsiisee bulaa jabeessuu furmaata itti fufiinsi qabu uumuu fi qaam dhimmi ilaalu hunda waliin hojjechuu jedhan. Hoogganaan olaanaan jaatanii alii faawundeeshinii Dr. Mallichi Lojee. Oduu dhibiin godin booran ba'aa aana liibanii qarqaarsa baankii addunyaatii fi biiroo daandii fi loojistikii oromiyaa daandii dirnageellee booranaa gimiyeessaa baajata birrii miliyoona 26 hojjechuuf wal harka fuudhinsi godhame. Daandiin kun kiiloomeetira 21 yoo ta'u deeggarsi baankii addunyaa parsantii 70 fi deeggarsi biiroo daandii fi loojistikii oromiyaa parsantii 30 hojjetamuuf kan karoorfame yoo ta'u yeroo gabaabaa keessatti hojjetamee xumuramee tajaajila kennuuf kan eegalu ta'a jedhan. Ittaana waajjir daandiif loojistikii aanaa liiban Abbaleela Hadir. Nulleen akka boorana giloobal miidiyaatti waan daandiin keessa jirtu hordofnee yeroo yeroon kan guddisan buufnu ta'a. Oduu duuniyaatiin pireezidantiin Israa'el Abba Isaac Herzogin daawwannaa isaanii ta Itoophiyaa keessatti fuula yaadannoo injifannoo Adawaa daawwatan. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abbebee pireezidantii Israa'el Isaac Herzogin fuula jannummaa uummata gurraachaa kan ta'e yaadannoo injifannoo Adawaa daawwachiisanii jiru. Kantiibaa Adaanech Abbebee erga fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti dabarsaniin pireezidantichi daawwannaa fuula yaadannoo Adawaatti taasiseef galateeffatanii jiru. Daawwannaan kun hariiroof seenaa dippiloomaasii biyyoota lamaanii gidduu jiru caala kan cimsu yoo ta'u akka Itoophiyaa yaadannoon kun wiixata dhufu gurraandhala 23 kabajamaa jedhan. Qoraa bulaa deebana hordoftootteen boorana giloobal miidiyaa daa'imtuun teenta mirga bitaa tagan Itoophiyaa ta guyyaa irraa sumirraa xumuraa oduu hedduu dhiyeessumaan isaanii qopheessinaa. Annami oduu biyya guddisan buusuuf jirleello moluu jaataniiti akkasuma waliin jiraadhaa boorana giloobal miidiyaa hordofaa saniin jedhu.